Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Araarsaa Mul'isaa Miidiyaa. Namoonni jalqaba gara miidiyaa kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan wantoota miidiyaa kanarraa yeroodhaa gara yerootti maxxanfaman yookiin gadi dhiifaman daawwadhaa jechuun dhaamsa kooti. Egaan miidiyaa kanarratti wantoonni miidiyaa kanarratti gadhiifaman wantoota nama bohaarsan, nama bashannansiisanii fi nama barsiisanidha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo viidiyoo dhimma fayyaan wal qabatu isiniif hojjedheetan jira. Hanga xumura qophii keenyatti nu daawwadhaa. Sammuu keenya maaltu miidhaa? Sammuun keenya ga'umsa jireenya keenyaaf murteessaa waan ta'eef eeggannoo fi kunuunsa addaa barbaachisa. Sammuu keenya irratti wantoonni miidhaa geessisan tokko garmalee nyaachuu, nyaata baay'inaan fudhachuun dhiibbaa dhiigaa ol kaasuu fi oksiijinii sammuuf barbaachisu hir'isa. 2. Sukkaara baay'inaan fudhachuu. Sukkaara dachaan fudhachuun dandeettii yaadachuu fi xiyyeeffannoo ni hir'isa. 3. Alkoolii dhuguu. Alkoolii dhuguun hunkaa sammuu miidhaa, yaadannoo laaffisa, dandeettii murteessuu ni hir'isa. 4. Bishaan gahaa dhuguu dhabuu. Bishaan gahaa dhuguu dhabuun dadhabbii, mata dhukkubbii fi jeequmsa sammuutiin wal qabata. 5. Hirriba gahaa dhabuu. Hirriba dhabuun yaadaa fi yaadannoo miidha. Hirribni gahaan sammuun sirriitti akka hojjetu gargaara. 6. Boqonnaa sammuu dhabuu. Yeroo hojii keessatti boqonnaa fi haara galfii dhabuu sammuun ni dadhaba. 7. Yeroo rafnuu fuula haguuggachuu. Yeroo rafnuu fuula haguuggachuun oksiijinii ni hir'isa, kaarboon daayoksaayidiin ol kaasa. Yeroo akkasii immoo sammuun ni miidhama. 8. Tamboo, shiishaa, gaanjaa fi kan kana fakkaatan xuuxuu. Tamboo, shiishaa, gaanjaa fi kan kana fakkaatan xuuxuun sammuu balleessa. Akkasumas gocha fakkisaa namatti fida. 9. Osoo dhukkubsatanii hojii sammuu hojjechuu. Yeroo dhukkubsatan boqonnaa dhabuun miidhaa sammuu irratti fida. 10. Faalama qilleensaa. Oksiijinii qulqulluu dhabuun sammuu dadhabsiisuu ni danda'a. 11. Dhiphina cimaa. Yeroo hundaa dhiphummaan jiraachuun yaadannoo fi dammaqina ni laaffisa. 12. Garmalee yaaduu. Wantoota sagantaan yaaduu dhiifnee yoo akka argine garmalee yaadne sammuun keenya miidhamuu danda'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya guyyaa har'aa dhimma fayyaan wal qabatu kana fakkaata. Hamma xumura viidiyoo kanaatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Dhimma fayyaa ilaalchisee viidiyoo itti aanuun amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.